Isaayyaas Maatiyos jedhama. Jiraataa Ameerikaatti. Ayidoolii warra adii irratti argamuun akkas jedhee dubbata. Akkuma nama kaanii abjuu guddaan qaba ture. Baradhee xumuree hojii qabadhee maatii horadhee jireenya gammachuu qabu jiraachuun hawwii koo ture jedha. Haa ta'u iyyuu malee namni kun osoo kanaan jiru gaafa umriinsaa nama ganna 18 ta'u poolisiin dhimma hin beekneen shakanii mana hidhaatti darbatan. Maarree yeroo kana ka abjuun isaa abjuu taateef nama gaddisiise. Hidhaa umrii guutuu itti murteessan. Waggaa 54 fira isa gaafatu osoo hin qabaatiin nama uffata isaa fidu hiriyaa sii jirra jedhaniin obboleessa obboleetii akkasumas fira dhiyoo fi fira fagoo osoo hin jedhin hundisaa isa baqatan. Haa ta'u iyyuu malee jedha Isaayyaas yeroo kana hundumaa hidhamee uumaa koo hin daganna. Yeroo hundumaa waaqayyoon koo faarfachaa galateeffachaa jireenyi koo fedha kee haa ta'u jechaan dabarse jedha. Osoo kanaan jiru guyyaa tokko abukaatoon dargaggeessaa dhimma isaa gadi fageenyaan qorachuu eegale. Isaayyaas bilisa akka ta'e beekee maarree waan nama dhibu erga mana hidhaatii bahee waggaa 3 guutee jira. Ayidoolii Ameerikaa irratti bahuun uummata xinnaadhaa amma guddaatti abbootii murtiitii amma gaggeessaa isteejitti uumaa isaa faarfachuun isaan bochise. Isaanis isa keessatti of ilaalanii guutus guutuu baatus mijatus mijachuu baatus galanni kan maluuf waaqa waaqotaa Yesuus Kiristoos qofaaf. Ameen. Dhaggeeffattoota koo waan sin mudate kamuu ilaaltanii tasuma amantii keessanirraa abdiin kutanii barumsa keessa jirtu keessatti of cimsii ija jabaadhuu dhaabbadhu. Uumaa kee eeggadhu. Seenaa kana irraa waan baay'ee akka baratan shakkii hin qabu. Akkuma beekamu yeroo garaa garaatti seenaa namoota addunyaa kanaa qabadhee isiniif dhufaan ture. Ammas maarree yeroo biraatti qophii biraan hamma walitti deebinuuti nagaan naa turaa. Tiiktookii koo immoo fooloo, laayik, koppii, liink, riipoost gochuu dagatinaa. Waan hamma ammaatti na dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deemanaa. Ani qaxalee keessan niiftudha.